Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Kabajamtoota jaalatamtoota warra salaama kana qabuu hin dandeenyeef ilmaan Oromoo kan amantaa garaagaraa qabdan ashamaa jirra jirtu caqastoota idil addunyaa irratti argamtan. Biyya Oromiyaa keessas teettanii kan nu dhageeffattan ashamaa ilmaan Oromoo isiniin jenna. Kanneen qondaaltota mootummaa taatanii fi hojii uummataa hojjettan akkam jireenyi keessan badhaadhaa yooyyaadhaa isiniin jennee jirra. Kan Boorana irratti argamtan, kan Gujii irratti argamtan, kan Jimmatti argamtan, kan Baalee Arsiitti argamtan, kan Harar Wallaggatti argamtan, kan Shawaatti argamtan, hunduma kutaa 11 Wallootti kan argamtan nagaa isin gaafachuun irraanfanne. Ani obboleessi keessan toora irratti kan argamu obboleessa keessan Abdii Aliiti. Yeroo ammaan kanatti ilmaan Oromoo gocha hammeenya suukaneessaa mirga dhiittaa dhala namaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa jirtu ilaalchisee kaayyoo fuula dura ilmaan Oromoo Oromiyaa irraa mirgaaf hiree isaanii biyya isaanii irratti qaban ilaalchisee jaarmiyoota Oromoo kanneen gamtaa Oromoodhaaf hawwaniif akka Oromoon bilisoomtu kan fedhan ilaalchisee kanneen ammoo Oromiyaa keessatti hojiidhaaf yookaan biddeenaaf yookaan waan tokko tokkodhaaf haala yerootiif jecha ilmaan Oromoo irratti gocha suukaneessaa raawwatan ilaalchisee maarsaalee hawaasummaa irratti dhaabbata adda addaa keessaayyuu idil addunyaa irratti akka Oromoon hin dhagaamne kan barbaadan hayyoota irratti warra dhagaa darbanii fi ilmaan Oromoo akka waliin galle kan barbaadan kun diina uummata Oromooti. Jeneraal Waaqoo Guutuu otuu lubbuudhaan jiru ilmaan Oromoo akka isaan walabooman jaarraa abbaa gadaa odoo lubbuudhaan jiru akka isaan bilisummaa biyya isaanii irratti gonfatan Jeneraal Taaddee Birruu lubbuudhaan osoo jiru akka isaan Oromiyaa walaboomsanii fi birmadummaa fi mirga isaanii kabajan Jaalnadhii Gammadaa kabajamaan jaalatamaan goonni ija barbadaa osoo lubbuudhaan jiru ilmaan Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf wanni inni hin tahin hin jiru. Bira darbee waan qaama namaa dhukkubsu waan nama suukaneessu jaalnadhii irratti yeroo dalagan jaalnadhii lubbuudhaan awwaaluun akka ilmaan Oromoo hin mul'anne akka ilmaan Oromoo hayni isaanii dhokatu taasisuudha. Kun yeroo kamiyyuu gocha suukaneessaa ilmaan Oromoo Oromiyaa irraa argaman ilmaan Oromoo Oromoodhaaf falmatan dhaloota hidda Waaqoo Guutuu dhaloota Jaalnadhii Gammadaa dhaloota ilmaan Maaccaa Tuulamaa dhaloota Sikkoo Mandoo dhaloota Booranaa dhaloota ilmaan Gujii dhaloota ilmaan Walloo dhaloota ilmaan Jaarraa Abbaa Gadaa hiddaan balleessuudha. Kaayyoon nafxanyaan kaayyoo Oromoodhaaf bakka hin laanne ture. Egaa yeroo ammaan kana keessatti kan hin gulaale kan hin qabadhee dhiyaadhe qilleensa irra oolchuudhaaf gama yuutuubiitiif maarsaalee hawaasummaa irratti facaasuudhaaf kan hin dirqame ni obboleessi keessan qilleensa irratti argama. Waanni garaadhaa nu bahee garaatti nu deebi'e akka Haajii Adam Saaddoo jedhanitti iccitiin kennaa inni garaadhaa bahee garaatti nu deebi'e jedhee xalayaa kana alanshee liqimsuun isaa akka isin iccitii eegdan akka isin waliin basaasne akka isin waliin fajaajessine kan isin barsiisuudha. Jaalnadhii Gammadaa lubbuudhaan dhabamuun isaa goonni Salaalee gootonni Salaalee lubbuudhaan osoo jiran fannifamuun isaanii
hayyoonni Walloo keessatti argaman lubbuudhaan mootummaa Habashaatiin fannifamanii gabaa keessatti ajjeefamuun isaanii hangarraatti madaa nutti tahee guyyaa guutuu waa'ee dhiittaa mirgaa dhala namaa Itoophiyaan Oromoo irratti raawwataa jirtu kana daranuu akka yaadadhu na taasisa. Jaalleewwan qabsaa'ota Oromoodhaa kan osoo baankii hin qabaatin, kan osoo taankii hin qabaatin, mootummoota darbaa hunda, mootummoota dhufaniif dabran hunda dura dhaabbatanii biyya kana jaarraa ammaa kanaan gahan ani waan tokko jechuun hin danda'u. Wamaa gochuu hin danda'u. Dhugaa isaanii, haqa isaanii, mirga biyya isaanii waan falmataniif yeroo kamuu qabsaa'an itti fufa. Qabsoon itti fufa, qabsaa'aan ni kufa. Ilaalchi habashummaan uummata Oromoodhaaf qabu tokkoo lamaa miti. Ilaalcha gadaantummaa, ilaalcha yagaallaa zar jedhan, ilaalcha doofummaa, ilaalcha sanyummaa, ilaalcha biyya isaanii irratti akka isaan magaalaa Finfinnee handhuura Oromoodhaa akka isaanii hin ta'in dhufanii falmatu irratti kan argamudha. Ni baala daraas jedhu akka Oromoon hin walaboomne, akka Oromoon hin tokkoomne godhaa ture. Kaleessa dargiin ummata keenya hidhee, ummata keenya miidhee, ummata keenya tumee amantaa dawoo godhachuudhaan, sabboonummaa caccabsuudhaan summii Itoophiyaan Oromoof qabdu facaasaa ture. Kana dhaloonni ammaa tolchee beeka. Kana dhaloonni ammaa tolchee hubatee beeka. Jarmiyaaleen Oromoo kamuu wanni kuni galeef natti hin fakkaatu. Egaa wal mormii yookaan atakaaroo wal dura dhaabbannaaf walitti gaarreeffannaa inni kun bosona taa'ee inni kun ammoo magaalaa Finfinnee teessoo godhatanii kutaa Oromoo 11 teessoo godhachuudhaan ilmaan Oromoo diinaaf, ilmaan Oromoo bineensaaf, ilmaan Oromoo allaattiidhaaf, ilmaan Oromoo habashaadhaaf laatuun keessan dogoggora guddaadha. Dogoggora akkaan maqaa akkaan gurraachawaadha. Abbaan keessan, harmeen teessan, obboleessi keessan yeroo diinaan karaa irratti ruuhiin isaa akka malee rasaasaan ibiddaan gubamu, kanneen Qilinxoo keessatti gubatan yaadachuu danda'u qabdan. Kanneen irreecha irratti mootummaa TPLF'dhaan gara jabinaan guyyaa tokkotti nama 700 ol dhabdan yaadachuu danda'u qabdan. Ilmaan Oromoo isin malee nama tokko hin qabdu. Oromoon hiddi isaa hidda tokko. Hiddi odaa gamaa, hidda odaa gamaa, hiddi odaa gama kanaa, hidda odaa gama sanii akkuma jedhu. Oromiyaan dachee bal'oodha. Oromiyaan qabeenyaa albuudaaf warqii hedduu qabdi. Oromiyaan walabummaa qabdi. Oromiyaan intala dubraati. Kanaaf habashaan, kanaaf diinonni, kanaaf warri Oromoodhaaf xiqqoo mallee hin suukanoofne Oromiyaa dhaaluu, Oromiyaa gabroomsuu barbaadu. Yeroo kamuu mootummaan dhufu calqaba Oromoo walaboomsaa, bilisoomsaa, mirgaa fi afaan isaaf aadaa isaa gaafii inni gaafatuuf hunda nan deebisaa jedhee sossobbiidhaan uummata Oromoo goyyomsuudhaan uummanni Oromoo hammataa waan ta'eef, uummanni Oromoo gara laafessa waan ta'eef,
Ummanni Oromoo nama tokkoyyuu waan jibbu hin qabu. Waan kana of keessaa qabu waan beekuuf diinnis isin fakkaatee nu fakkaatee yeroo gara aangootitti dhufu isin ganuuf isin gatuutu heddummaata. Paartilee yookaan jarmiyaaleen hawaasni Oromoo qabdu yeroo ammaan kanatti hayyoota, beektotaaf barattoota, qonnaan bultootaaf daldaltoota, haadholii fi abbootii keenyaan cufaa dabalatee nama hiddaan dhalootaan Oromoo ta'e qofaadha. Kanaaf Oromoon si malee waan tokko hin qabu. Ilmaan kee karaa bishaaniitiin baqatan, ilmaan kee karaa Saharaa gammoojjii biyya Arabaatitti dhuman, ilmaan kee karaa adda addaatitti diinaan ajjeefaman, ilmaan kee manneen hidhaatti tokkoon tokkoo isaaniitii diinaan qabamanii mana hidhaa keessatti tumamanii gidiraadhaan luukni irraa cite, kan lubbuu isaanii achitti dhaban, kan hanga har'aatti achi buuteen tana deebitee taate isinitti dhagama jedhee yaada. Yeroo ammaan kanatti tokkoffaa diinni harkaa uummata Oromoo qabaachuu, mirgi dhala namaa yookaan dhiittaan Itiyoophiyaan kutaa Oromoo san irratti gaggeeffamaa jiraachuu kuni homaa waan wal isin gaafachiisu hin qabu. Adeemsa jaalalaan, adeemsa tokkummaatiin, adeemsa Oromoo bilisoomsuutiin, adeemsa walabummaatiin inni bosona keessatti argamu, inni gootummaadhaan bosona keessatti hafe ilma Oromoo ta'uuf dhalataa hidda Oromoo ta'uu akka hin daganne isiniin jechuu barbaada. Kanneen marsaalee hawaasummaa irratti miidiyaalee garaagaraatiif ibsa kennan, ibsi keessan har'as borus taanaaniin kan dhugaa irratti xiyyeeffateef, kan wal jabeesseef, kan wal utubeef, kan Oromiyaa ijaaruu ta'uu qaba jechuudhaan asirraa akka uummata Oromoo yookaan akka nama tokkootitti isin yaadachiifachuun barbaada. Waggoottan lamaan kana keessatti kanneen lubbuu dhabaniif gadda guddaatu natti dhagahama. Kanneen barattoota tahanii yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti lubbuun isaanii dhabameef itti gaafatamaan mootummaaf mootummaa naannoo Oromiyaa qofaadha. Kanaaf jajjabinaa fi sabrii isiniif hawwaa ilmaan Oromoo hunda keessaniif iyyuu. Itoophiyaan akka naannoo Oromiyaatitti maaliif akka ilmaan Oromoo dararaa, dhiittaaf, ajjechaa fi bineensaa nyaachisuun maaliif kan barbaachise ta'uu isinii ibsuun barbaada. Tokkoffaa mootummaan naannoo Oromiyaa waan hin jirreef. Yeroo ammaan kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2020 kana keessa ilmaan Oromoo gocha suukaneessaa, gara jabina, hammeenya hedduudhaan waan an har'a isin yaadachiisu kana caalaatti barri kun bara Oromoodhaaf gaddaati. Barri kun bara Oromoon bineensaan nyaatame. Barri kun bara Oromoon mana hidhaa keessatti rasaasaan waxalamee sharaadhaan walitti maranii haadhaaf kennanii. Bara kana ka Oromoon yeroo bilbilatu yookaan bilbilaa yeroo obboleessi isaa itti bilbilu, bilbilli maasirra bilbilama jechuudhaan rasaasaan walgahii keessatti, uummata bahee keessatti obboleessa kee ajjeesanidha. Sitti haa dhagaamu jechuudhaan dhaamsa koo'an isin biraan ga'uu barbaada. Dhaloonni waaqoo guutuu, dhaloonni haarofni, dhaloonni jaalnadhii gammadaa, dhaloonni jarraa abbaa gadaa, dhaloonni Walloo, dhaloonni Jimmaa, dhaloonni Baaleef, dhaloonni Gujii, dhaloonni Shawaaf, dhaloonni Walisu, dhaloonni ilmaan Oromoo Booranaa fi dhaloonni Harargeedha. Dhalataa hiddaa Oromoo irratti gochaa kanaa kana fudhachuu isaanii irratti sirratti illee akka fudhatan ta'uu beekisiin jechuun barbaada. Kanneen gandummaa fi amantiidhaan addaan wal qooddan barri sun dabreeraa, barri sun kufeeraa, barri mootummaan dargii dabdi biriga xinnaa gizaa yammilau tarii jechuun akkasitti himu barbaada. Seektara Oromiyaan qabduu fi biiroo Oromiyaan qabduu fi hojii uummanni Oromoo hojjetu kamuu keessattiyyuu
bu'aan Oromoo fi Oromiyaa ilmaan Oromoo qofaaf malee Habashaaf akka hin taane akka falmattan kabajaadhaan isin gaafanna. Naannoon Oromiyaadhaa naannoo qabeenyaan akkaan malee barbaadamtu, naannoo federaalaan buluu fedhan, naannoon Oromiyaadhaa naannolee jiran keessaa naannoleen harki guddaan, qabeenyi guddaan, qabeenyi dheedhiifdha, qabeenyi bilchaataan, mineraal albuudaaf kanneen qabeenyi uumamaa Oromiyaa keessaa kan argamu waan beekaniif Itoophiyaan luka lamaan dhaabattee deemuudhaaf ilmaan Oromoo gidirsuuf ilmaan Oromoo ajjeesuutu irra tola. Kanaaf akka beektanii qabeenya keessan kana yeroodhaan abbaa itti godhattan yookaan abbaa itti taatan kabajaan isin gaafadha. Kana keessatti adeemsa paartilee siyaasaa Oromoo ibsuudhaaf kan calaqqisiisu calaqqee yookaan rifleekshin kan jedhamu paartilee yookaan jaarmiyaaleen Oromoo tokkoon isaanii hawaasa Oromoo mataa walitti qabu, hawaasa Oromoo tokko godhu, hawaasa Oromoo jaarmiyaa agartee gaaddisa Oromoo sanceessisu, tokko taatanii gabbaatanii mul'attanii mul'ata keessan uummata Oromootti agarsiisu. Osoo aangoodhaaf hin taane ilmaan Oromoo akka dhumaa jiran beekuudhaan, qixa aangoo walii kennuudhaan, qixa wal dhagahuudhaan, ka hangafa akka hangafaatti, ka quxisuu akka quxisuutti, ka maaddaa akka maaddaattii fi akka giddu galeessaatti Oromoon cehuu qaba kan jedhutti kan amanuudha. Kana ta'uu baannaaniin diinaan nyaatamuu keessaniif akka sangoota sadii san ta'uu keessan waan hin hafneef asumaan isin dhaamuu barbaada. Oromoon hiddaaniifis, toluufis, baduufis, jabaachuufis, laafuufis isin malee nama biraa hin qabu. Kun si biratti akka jabaatti ilaalamuu qaba siin jedha. Jaalleewwan ilmaan Oromoo marsaalee hawaasummaa irratti warri gandaan wal qooddaniif dhaamsa tokko akka armaan gadii kanatti isinii dhaamuun barbaada. Diinni yeroo kamuu isin fakkaachuudhaan akka nadhii ukkaamsetti si ukkaamsuu barbaada. Akka goota salaalee fannisetti si fannisuu barbaada. Akka gootota ilmaan Oromoo bakkaa bakkatti adamsee kolaasee si kolaasuu barbaada. Qabeenya yookaan haala yeroodhaaf jette lafa Oromoo sii kennu jette eessarraa fuudhanii akka siin kennine akka kana beektu kutaa Oromoo 11 hunda siif lakkaa'uu hin danda'u. Akkuma aanaa keetii, akkuma godina keetii, akkuma gartee ati biyya keessa jirtu keessatti olaantummaadhaan dimokiraasiidhaan buluu barbaaddu namni kamuu naannoo isaatitti mirgi isaa eeggamee anatu sii beekaa karaa kana deemii osoo hin taane anatu beeka jettee ati karaa sii tahee deemte abbaa feete deeggarte abbaa feete hin deeggaru sagalee siif hin kennu jechuu mirga guutuu qabaachuu si barsiisuu barbaada. Kutaadhaan yeroo isin wal qooddan, yeroo Oromummaa keessan walirraa mulquu feetan, yeroo ani Oromoo anasii beeka waliin jettan osoo hin taane waliif beekna akka isin jettan feena. Marsaalee hawaasummaa kanneen akka Feesbuukaa, kanneen akka Yuutuubii haalaan Oromoon irratti argamee hedduminaan caqasuutti irratti fuulleffata. Barichis bara akkaan gartee teknooloojii fi qaroominaati. Kanneen barataa taatan akka barataatti, kanneen qonnaan bulaaf daldalaa taatan akka qonnaan bulaaf daldalaatti, kanneen haadholiif jaarsolii taatan akkuma mataa keessanitti, kanneen qeerroo fi dardartoota yookaan dargaggoota taatan qeerroo fi qarreelleen wal taatanii Oromiyaa ceesisuudhaan mirga keessan falmachuun itti fufa. Kanaaf hayyoota keessan akka kabajjan dhaamsa guddaa isiniin dhaamu keessaa yoo dhabdan akka nadiitti dhabdan, yoo dhabdan akka jaal mul'isa abbaa gadaatti dhabdan, yoo dhabdan akka waaqoo guututti dhabdan, yoo dhabdan akka jaarraa abbaa gadaatti dhabdan, yoo dhabdan akka taaddeetti dhabdan, yoo dhabdan akka agariitti dhabdan, yoo dhabdan
akka gootota ilmaan amma dhuman kanatti dhabdan tokko lama isinii himuu yookaan isinii yaamuu hin barbaachisu. Kutaan 11 Oromoo hundi isaa gootaaf qaqqaalii hawaasa isaa keessaa namoota lubbuu akkaan jaalatu hedduu dhabee jira. Yoona achi dhabuun barbaadu. Yoona achi dhabuun barbaadu galatoomaa isiniin jedhaa xumureen jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.